Hayyee radeebi'ee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun ijoollee keenya baga dhuftan warri dhuftanii jettan haguma namni haguma dhufan irratti dubbadha. Wanni ani dubbatuuf deemullee hangaasaa fi ka'abbuttaa hangaasaaf ka'abbuttaa diqqoo daqiiqaa muraasaan duratti ka'abbuttaatiif hangaasaallee laayivii irra jiranii duraan dursee ka'abbuttaa irraa dubbachuu barbaada. Hangaasaa itti deebi'a jara lamaanuu garuu walumatti aanseetumaan dubbadha. Hangaasaa baay'eelleen dhaggeeffannee ani jara kana dhaggeeffatuulleen jaaladhu dhaggeeffatuufillee hin taa'u. Ka'abbuttaadha. Sagalee kiyya kana ijoollee warri dhuftanii ammas keessa jirtan sheer godhaatii akka inni dhaggeeffatu biraan naagaa. Jawaariin hin dhukkubsannee hin sobanii afaan kiyyaan bilbilee nama yoosan achitti bakka firdibeetiitti nama yoosan mana abbaa murtiititti nama dhaqeetiin achitti itti bilbileetiin gaafadhe jira hin kijibanii hin dhukkubsannee nagaan jira nagaan taa'a jedheet ka'abbuttaa sooshaal miidiyaa kanarratti kijiba isaatiin dachii laqallaqaa jira. Ka'abbuttaa ati waa'ee jawaarii duraan dursitee tasumallee dubbatu hin dandeettu. Waa'ee jawaarii wanni dubbattuuf illee hin jirtu. Ati kafaarsitu bilixiginnaadha kafaarsitu abiyyi kee faarfadhu. Jawaar dhukkubsatee dhukkubsatuu baatee waa'ee jawaarii irraa hin dubbatin ati. Wanni si galche illee hin jiru. Jawaar si hillee miti. Jawaar ilma Oromooti ati ilma nafxanyaati. Ilmi nafxanyaa irraa dubbata malee sababbiin ilma Oromoo irraa dubbatuuf tokko illee hin jiru. Ka'abbuttaa jechuudha. Waa'ee jawaarii ati tasumallee dubbatu illee hin dandeettu. Ati xalaata jawaariiti, ati diina jawaariiti, ati bilixiginnaa jawaariiti jechuudha. Ati nama jawaariin odoo argadhee akkamitti ajjeesaa jedhu jechaadha. Oromoon kana sirritti beeka. Oromoon kana gadi qabee waan isin yaaddan guutuu beeka. Garuu nama arrabsuuf namoota isarraa dubbatan guutuu isaa walitti camaddee ati akkanatti arrabsuun kee baay'ee namatti. Jawaar maal si jalatti ajjeese? Maal si godhe? Waa'ee jawaarii dhukkubsatee dhukkubsatuu baate waa'ee jawaarii tasumallee taatee irraan dubbatin ati. Wanti si ga'e illee hin jiru. Haadha isaa caala itti aantee obboleettii isaa tiruu isaa caala itti aantee abukaadoo isaa caala achi jiraattee itti aantee oduu qabaatte moo wanni ati gabbaatee hin sobaa kijibaa dubbii kijibaatiin hin dhibame jedhanii jetteen hagana hunda maal isin godhe Jawaar? Hagana hunda nama si jalatti ajjeese irraallee hin dubbatin. Irra waan isaallee hin dubbatin irraallee hin dubbatin. Har'a gammachuun isin as yaatanii kana haasoftaniif wanni isin gammachiise maali? Wanti isin gammaddaniif maali? Warri namoota irraa hayyoota keenya ka isarraa dubbataa oole OMN irratti miidiyaa biraa irratti illee gabbaatee wanni ati akkanatti arrabsituuf Jawaar maa du'uu dhabe marzii laatanii fi maa ajjeesuu dhaban jechaaf gabbaatee akkanatti isarraa dubbattee warroota isaa dubbataa oolellee walitti camaddee arrabsaa oolte. Namoota bebbeekoma yoo beekeef yoo wallaalellee ati dhaaba kee dhaaba Daani'el Kibrat ka deeggartu deeggari malee tasuma waan ummata Oromootiif waan miidiyaa Oromoollee ati dubbatu hin dandeettu. Oromoo gurbaa kana yoo gosa qabaate yoo fira qabaate biyya ambaasan keessatti yoo fira qabaate gurbaa kana nama itti baasaati afaan nurraa qaba. Galgalaa ganama wanni inni as deemee haasawu galgalaa ganama wanni inni laayivii seenee dhufee haasawu sansalata saree morma godhatee wanni dhufeetiin hin haasawu yookaan yoo dandeettan ilmaan Oromoo sansalata saniin qabaati hudhaa gurbacha kana yookaan immoo yoo nama jiraate silaa sareen nama maal qabdii miti sareen gaddeemtuun nama maal qabdii miti gosa maal qabdii miti saayiba maal ka isa wajjin jiraatu qabdii miti ka akka nageessaa iddoo duubeefaa qabdii saayibni isaa sareen saree wajji oolti. Sareen saree wajjiin ooltu har'a akkamitti gaddeebiteetiniin hin dhibamu hin sobanii nagaan jira nagaan taa'a. Sobdaniitiniin mala gootanii mala hidhaa keessaa baasuuf akkamitti jettaati? Maaltu si ga'eesi? Maaltu sarraa si dubbisesi? Nagaa keetiin jiraadhu biyya nagaa keessa jiraatta. Biyya simbirroo namarraa darbataniin kaafne keessa jiraatta. Maal gootaa Jawaarii mana hidhaa keessa jirutti roorrifta? Abboo yoo rabbii si uume ka sodaattu taate ka abbuttaa biraan nagaa. Yoo rabbii si uume ka sodaattu taate yoo dhugaan ati islaamummaa ka qabaattu taate
maqaa rabbii guddaa saniin si kadhadheeti dhaabbadhu jawaar irraa gadi ka'abbutta ijoolleen kennoo irras keessa jirtan sheer godhaa dhageeffatu rabbii si uume yoo sodaatte maqaa isaan kaasin hin jaalattuu miti hin jibbitaa miti nama erga jibban maqaa isaan kaasaniiti maqaa isaan kaasin gurra keenya irratti as deemtee koomentii kuulloon sii kennituuf jettee jawaar irratti ganamaa galgala dildhuu as deemtee dildhuun akka keetii kun silaa afaan dhiqatee afaan suwaakatee jawaariin maqaadha saree gad deemtu afaan kee qabiiti afaan kee walitti qaqqadaaddadhuuti biyya nagaan jiraattu keessa biyya kabajaa qabdu keessa jiraattaa miti biyya mataa kee kabajjee keessa jiraattu jiraatta isaa ma dhukkubsatee mana hidhaa keessatti oromo gurbaa kan afaan isaa qaba warroonni daasbooraa jirtan gurbacha kan afaan nurraa qaba haga gurbacha kana ka garaa keenya nu gubaa jiru hin jiru gurbaan kun gowwalle gurbaan kun akkuma nama abiyyi dhirsi niiti dhirsa isaatti ta'ee ganamaa galgala waan abiyyi gabbayee waan abiyyi nurratti dhaadheessa nu dhaadheessa abiyyi dhaga'uun barbaannu gurra keennan citaa gurra kaatuu barbaanna abiyyi ilmaan nurraa fixaa jira jawaariin dhiisi jawaarii mana hidhaatti dhukkubsattee jiru dhiisiiti har'a ijoolleen sun bar waganii keeti yaa ilma sareedha yaa ilma gadi galo yaa ilma gaddeemtu odoo sanyii oromoo taate ati har'a ijoolleen akkasitti dhumatte sun haa gara feeteen dhumattu haa garuu ijoolleen tun mirga abbaa biyyummaa ofii mirkaneeffatuufi ka dhumatte jawaarii jaalattu jawaar abbaa qeerrooti rabbiin isin haa salphisu ummata Harargee keessaa gayyaa'e mujrima rabbiin isin haa yakku bada yakkamtoota har'a ka'abbuttaa ruhii qabaattee sila har'atu Itoophiyaa keessa jiraatte akka hangaasaa qixxaa garaa guuttatee birrii funyaan hin gaatee iyyuu sanillee miti wallaahi odoo biyya keessa jiraatte qeerroon ilkaanin si nyaattisi dildhuu akkanatti haasaan beeyne kana dildhuu haati nama guddiftee hobbaatii guddiftee nama awwaalte kana sila ijoolleen sakandii keessatti ejjennoo sirratti fudhatti akka hangaasaallee hin eegsi namni si eegu hin jiru poolisii wajjin biyya kanatti keessa deebite abboo rabbi sodaadhu yoo dhugaan islaama taate yoo dhugaan nama akkana siin jedhu kanaan jawaarii kanaan kalimaa laa ilaaha illallaahi ka walitti qabaatu taate irraa dhaabbadhu jawaar irraa ka'abbuttaa siin jedhaa jira irraa dhaabbadhu waan jawaarii maqaan dhayni nama jibban maqaan dhaani warri jaalatu maqaa haa dha'u jawaariin homaallee isaan gootu homaallee isan gootu jiruu ta'e ooffadhu ati dilma kee manatti guddisaa jiruu kee ooffadhu ati waa'ee jawaarii nurratti baate tasuma nurratti hin dubbatin ka'abbuttaa kabajaadhaan si gaafadhaan akka nurratti sirraan bareedu waan jawaarii ati haasa'u sirraan bareedu jawaariin isan beeku ani ka qabriillee seenu abiyyi wajji qabrii seena yoo abiyyillee gondori gale wajji gala yoo abiyyi bashaasha galellee wajji gala yoo abiyyi ertiratti galellee wajji gala itti heeruma jedhaa turte abiyyi naa fuudhu itti heeruma biyya galee jedhaa turte afaan keenurraa qabi nu garaa keenna nun gubinate as baate koomentii kuulloon sii kennitu jettee as baatee waan ganama koomentii duraan ta'abbuttaa duraan koomentii isaa namni dhibba isan laalu namni dhibbi takkittiin isan laalu amma maaliif waan jawaal irratti duula banuuf waan jawaal irratti zamachaa banuuf kuulloon nama meeqaan laalti nama 3,000 laalti yeroo tokko maaliif ummata sharrii bichaa ummata keeriin waa takka isaan keessa hin jirre ummana rabbiin imaana kana odoo islaam ofiin jedhan onnee isaanii tana goggoyse dharaan abboo qabritu si nyaata dharan haasayiniiti abiyyi illee homaa siin godhu abiyyi quba siin qabu abiyyi lumuxxii keessatti galee jira abiyyi goojjamiif gondaritti galee jira abiyyiin jala deemuu afaan kee qabiiti abiyyiin jaalala namni si dhooggu hin jiru afaan kee kana saragallaa qulfiidhaan qollofiiti afaan kee qollofadhuuti adabadhuuti abiyyi kee deeggaradhu garuu jawaariin maqaan irratti hin dhayin jawaar badus tolus dhibamus fayyus rabbi waa isan godhini rabbiin isa haa fayyisu dhibamaniif waan taane akka isin gammaddanii kulliin keessan akkana qirqirfattanii gadiyaatan du'a isaat itti gammaddani rabbi ruhii tana rabbitu harkaa qaba jawaariin dhukkubsate kun jiraateeti abiyyiin fayyaa qabu du'uun hin mala amrii rabbitu harkaa qaba ruhii rabbitu uume isinii miti akka isin har'a obboleettiin isaa jecha san hunda jettee obboleettiin isaa akkasitti dubbattee abukaadoon isaa dubbate har'a yoo kijiba jettu rabbii kee jala teettee rabbii kee ka haqa ta'etti boru maalimta ilma islaamaa taate dhugaa ati islaamaa ka'abbuttaadha dhugaa islaamaati hordofaa jechuun gindiidha nama akka keeti fokkataa maqaa fokkataa
fokkataa maqaan kee tokkichin tolle gadhaabadhu jawaari waa'ee jawaari haasa'ulleen dandeettu haasa'ulleen qabaattu haasa'ullee mirga ittiin qabdu nama jibba warroonni jawaariin jibbitan marti keessanuu waan jawaari maqaan dhayina kuulloon guutuun isii kuulloo harargee taate kuulloo arsii taate kuulloo jimmaa taate takkaan keessan waan jawaari maqaan dhayina ka jaalattana biyyii miti jawaar jechuun oromo isin jechuun dhaaba daani'el kibrat isin jechuun dhaaba nafxanyaat isin jechuun dhaaba diinaa bilxiginnaa jechuudha warroonni bilxiginnaa taatan waa'ee jawaarii tasuma haasa'uu hin dandeettan waa'ee jawaarii eenyutu irraa haasa'a oromoo miliyoona 50 jedhamutu irraa haasa'a garuu isin irraa haasa'uu hin dandeettan ka'abbuttaadha yoo rabbii kee ka sodaattu taate yoo islaamummaa qabaattee nama rabbiin sodaatu taate dhaabbadhu gadi jawaarirra dhaabadhu jawaarirraa gadi waan isaan irratti hin haasa'in as baate arrabsi ummata oromoo akka barbaadetti girrisaa jedhiiniti arrabsi waan barbaadde jedhiiniti arrabsi garuu jawaarin tasuma waan isaan haasa'in irratti ati nus hin barbaannu akka waan jawaarii ati haasoftu bakka maaliif waan keeris irratti waan keerii haasa'u waan hin dandeenyeef waan sharrii bichaa haasoftu nama akkanaa kana garaan isaallee akkuma isaa wasaka yaa zubaala afaan kee cuqqaaladhu ati nurra yaa salphata yaa saree likiskisii ka abbuttaadha sareen bakkuma nyaattuuf dutti deemi abiyyi maaduti ati dalagaa biraan qabdu saree har'a ijoolleen haga feetellee taatu bar haguma feetellee taatu kaleessa bar jawaarii wajjin nyaattee dhuyde ati har'a ka har'a jawaal irratti duula bantu kaleessa jawaarii wajjin nyaattee dhuyde bar abiyyi wajjin nyaattee dhuyne habiyyi somba si nyaachise hoolaa si qalsiisaa re'ee si qalsiisaa ture somba si kennaa ture bar ufiifoon nyaatteeti taayyeen ufiifoon nyaateet si somba darbaa ture bar bada saree sombaaf macuree hoolaa nyaattu macuree re'ee nyaattu sare fokkata waan haasa'ulleen beeku dildhuu waan haasa'uun beene gurbaa kana dildhuu haasofnillee irraan tolle annama asirratti haasofni irraan tolle dildhu kuulloon dhufinaa isin na jala wallaahi billaahi nama akka kuulloo jibbuun qabu ani namuma akka kuullommaan odoo na jala dhufuu baatte ani kuulloma na jibbisiisa bakka kuulloon sanyii jaldeessaa hin dhufinaa safara kiyya ani isin biran dhaqu keessan ilaalu maaluma gootanii dhuftan isin maal gootanii dhuftan na jalan dhufinaa nu dhimmallee isinitti hin qabnu isinis waamuun barbaannu bakka isin jirtanillee dhaqnee ilaallu nu biran dhufinaa isin kuulloon kaabbuttaadhaa yoo rabbi sodaatte jawaar irraa afaan kee qabadhu yoo rabbi sodaatte rabbii si uume yoo ka sodaattu taate yoo dhugaan ati islaama taate amantiin islaamaa galamaa gabbayti cubbuu haasa isiin hin jenneeti abiyyiin akka barbaaddetti jaaladhu duudatti baadhadhuuti deemiin akka barbaaddetti niitiillee ta'eef yoo nu jajje garuu waan jawaarii nurratti naasa'in ati gabbaate rabbi immoo jazaa si haa kafalu rabbiin jazaa haganan jenne si haa kafalu kaabbuttaadha akka ati ummata nafxanyaa wajjin jawaarin soba jetteen gadi baate hin soba fayyaa qaba jettee gadi baatee lallabaa jirtu kana rabbiin jazaa si haa kafalu rabbi jazaa jajjaba si haa kafalu kaabbuttaa waan biraa siin hin jennu jazaan rabbi bira jirti rabbiin isinitti murteessitaniif qocaasitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhe isin jawaaritti murteessitaniif isin nama jawaarii dubbatu gabbaatanii ganamaa galgala arrabsitaniif akka inni nam tokko waganii isaa ta'ee nam tokko isaan dubbannetti yoo isin gabbaatanii akkanatti nama isaa dubbatu nama oromoon qabdu haga fedhes haa ta'u hayyuu oromoon qabdu akkamitti sagalee kana qabaatanii akkamitti sagalee qabaateetiniin doktor itti aanaa habte akkamitti sagalee qabaatee isaa dubbata jechaaf akkana mul'is gootee arrabsite saree gaddeema gadi galu har'a odoo beeyte ati nama jawaarii dubbatu malee nama jawaar irratti dubbatuu miti jawaar namati irratti dubbattuu miti ijoollee keenya sheer godhaati kaabbuttaa dhaggeeffatu sheer godha ilma sareedhaa ilma gadi galu ilma gaddeemtu har'a ati jawaar irratti duula banta ati akkasitti qabrii ol hin deebine keessatti seentee jirta kana waan ta'eef kaabbuttaadha jechuudha kaabbuttaadha jechuudha
kana waan ta'eef waan jawaarii ati hin dubbatin tasumaayyuu yoo waan jawaarii dubbattullee sirraa fokkatasi maaliif harka isaa irraa nyaattee itti deebitee waan nyaataa jirtuuf waan jawaarii yoo haasoftu sirraan tolu kaabbuttaati waan jawaariin haasayin tasumayyuu waan jawaariin haasayinati saree gaddeemtu hin beeyta jawaariin eenyuun akka ta'ellee hin beeyta jawaar akka eenyu ta'e eenyu olitti beeyta har'a yoo jawaar irratti gabbaatee duultu kana maaltu sitti dhagama gantuun dalaydu caqaftu gantu mataati har'a jawaari maali jawaari maafsitu ilma oromooti ilma abbaa gadaa abboo rabbiin gadaa tanaan isin hin gahin ilmaan sareedha siifangaasaa ibraahim ilmaan saree rabbi gadaa tanaan isin hin gahin ilma abbaa gadaa alhamdulillahi rabbil aalamiin ilma abbaa gadaa maali ilmi abbaa gadaatu hidhaa jira maali ilmi abbaa gadaa ka isin shukrii rabbitti galfattan qaanfadha warra qaanii bahee rabbiin lama jedhe warra rabbiin lafa kaayee abiyyiin rabbi jedhe bar warra abiyyi salaataa jiru bar isin warra abiyyitti amanaa jiru bar nu nama jawaariin nu jaaladhu siin hin jennu abiyyii keessan fuudhaati waan barbaaddan godha dandeettan garaa keessa kaadha ilma nafxanyaa garuu jawaariin nu jalaan tuqinati akaa buttaadha bagara haasa'een beeyin kabt wallahi namni akka keetii kun silaa kaa buttaadha namni akka keetii dildhuun haati hobbaatii guddifte ilma awwaalte sare gantuu warra akkanaa kana gantuu akka keetii kana ka biyyatti illee ragaa dharaa ba'uuf deemu sitaaraa duuba taa'e wushaa ilma namaa gadii sare gadi galu garaa afuuftee akka waan garaa isii wanni itti nyaatte amborgaraan garaa ol kaafatte bishaan irratti dhuyde garaa bokoysite ulfa ji'a 8 ka fakkaatu ulfoofte abiyyi sitti ulfeeste garaa dhiibdu san saree gaddeemtu waan jawaarii gurra keenna irratti naasayinaa waan jawaarii waan haasawa oromoon saba bal'aatu irra haasawa jawaar irra isinii miti ilmaan sareedha namarra waan jawaarii nurratti hin dubbatina dildhuu kana waan isaa waan dildhuu sanii dildhuu hobbaatii gadii san ka'aa buttaa jechuudha saree nama harkaa namaa irraa nyaattee nama nyaattu fakkaattuuwwan tan wallaahi ilmaan oromoo isin hundi keessanuu warroonni hayyuu taatan nama namanina warroonni ija namaati jettee oromoon isin abdattu nama namanina abbaa feetayyoo taatan warroonni oromoon hayyuu jettee ija keessa isin laaltu jawaar irratti namarraa quufa abbaa feetanin amanina abbaa feetan ta isin gurgurattu marti isiitu ta isin gurgurattu isinii wajjin nyaattee isin gurgurattu yaa rabbii kiyya oromoo bakka jirtanii jawaarii fayyoota ta'e warra dhukkubsataa jiru mana isa dhukkubaa san keessatti mara isaanii du'aa hin dagatina wallaahi rabbiin hin awwaata ummanni kun karaa haqaa irratti miidhamaa jira malee karaa dharaa irratti miti rabbiin isaan bira haa jiraatu kana waan ta'eef ka dildhuu dhalcha badeessan dhalchi bade dildhuma akka ofii kana dhalcha ilmallee dildhuma akka isaa kana garaa irraa yaa wasa ka dildhuun silaa nama dhalcha dildhuma dhalcha malee dildhuma akka isaa ka haasayan beeyne kama gadi bayeetiin ilkaan shimallisiitii fi abiyyi irraa boo'aa oolu kana dildhuu akkanaa kana oromoon bakkuma itti oromoo maaltu dhale kana namni akkamitti dhiirarraa boo'aa oola guyyaa guutuu dhiira ta'e akkamitti dhiira bareeduma dhiirsaa faarsaa oola as bahee namatti ajooytu sare odoo ka akka keetii kana yaa rabbii kiyya odoo namni du'e ka galu taate odoo ila rabbi rahmata isaanii haa godhu odoo jaarraan abbaa gadaa gale maal isiniin jedha badagantoota nafxanyaa jalatti galte hardhallee nama gara shahiide nama gara akiraa deemetu hardhallee nama santu jaarraa abbaa gadaantu isin tara hardhallee isaantu isin tara rabbi rahmataan isaan haa yaadatu hardhallee isaanii du'e santu isin tara bada ajoota nafxanyatti galte bada saroota ilmaan nafxanyatti galte nafxanyoota yoo harargee keessan goobanni ol ga'u nama saalfachiisa wallaahi billahi yoo ganda abbaa jaarraa ganda elemoo qilxuu ganda shee muhammad rashaadii way keessan yoo gantuun ol yaatu baay'ee tokko nama qaanessa kutaa biraa irra yoo gantuun nafxanyatti galtu ol yaatu nama saalfachiisa wallaahi odoo namni du'e galee ol odoo galanii isin arganii maal isiniin jedhan bada gantoota
bada gantoota warra garaan dura dhalate bada saroota maqaa harargee warra waa meeqa baasee oromoo tana karaa irra kaa'e harargee tana takka oromoo tana walitti qabuuf waa meeqa siqaayee argite salphiftan rabbi isin haa salphisu bada salphantoota ilmaan nafxanyaa bada ilmaan mililikii fi hayla sillaaseen gugguduunfee harargee keessatti harcaasee biraa deeme rabbi isin haa balleessu badaa isin ummata ofirraa balaaleffatan malee kun ummata keenya jedhanii ummata harargee keessa dhalate jedhanii ofitti balaaleffatanii miti ka ofirraa balaaleffatan malee ummata shayxaana kanniin shayxaanan gadi galoo maali argitan abiyyiin akka eenyuun ta'e argitan abiyyiin lamma tasfuudhe malee eessa isa arginee beeyna abiyyiin ta'a basaastu waggaa 27 ilmaan oromoo fixaa ba'e ka ilmaan oromoo lafarraa duguugaa ba'e ummata wallaggaa eenyummaa isaanii ganamarraa haga galgalaa keessa taa'ee eenyummaa isaanii argee harka isaanii irraa nyaatee harka isaanii irraa dhugee ummata wallaggaa lafarraa duguugaa ba'e rabbi nafsee isaa haa duguugamu inni kaarotii dhalaa teessantuuf jalaan deema malee dhalaa kutaa biraatii miti yaa kullo dhalaa teessanii ergaaf hinuun erginan waa kaarotiin beeynuun kana waan ta'eef waa'ee kaabutta gaddeemtu sanii asumarratti dhaabaa waa'ee waraabessa biyya keessaa dhufee san budicha san bada falfalticha hangaasaa Ibraahim jechuudha hangaasaa Ibraahim bada falfalticha birrii funyaaniin gaatteeti suufatti deebitee galgalaan nuu dhufte sa'aatii rafaniin suufa uffattee dhufte ilma haadha raawunurraayyuu gadi qabbanoofte gurri gadi nu qabbanaa'e amma deemtee nutti deebite rabbi dhabama si haa godhu hin dhabamtaati sila akka laayyetti hin dhabamtu rabbiin maaseta sirratti guuruuf si kaaya akkanatti gaafa tokko atillee ima dhabama taata qabrii isin nyaattu qotadha wallaahi oromoon ila miliyeenni 15 dhumee yoo kaafi hafellee bilisummaan oromoo hagma feetellee taatu hin haftu inuman haftu bakkuma isin seentan bicha anillee galeetumaan qoricha isinii qota aniin har'a biyya ambaa jirtullee gaafa oromiyaan bilisoomte galeetumaan isinii qoricha qota aniin tunis bakka seentan laalladha oromiyaan akka lolamteen kanatti naftu akka afaan qawwee loleen kanatti naftu gaafa tokko bilisummaan dhufuu jiraatti akkamitti ijoollee duutetti ijoollee dhumattetti gabbaate ijoollee tanatti gammadda hangaasaa Ibraahim akkamitti ijoollee gabbaatee nurratti geerrarte ilma abbaa gadaa ka masaraa keessa jiru alhamdulillah jettee shukrii nurratti galfatta atii fi muktaar kadiir ka barakaan waraana agaazii galatoonfate maal addaan jirta jawaar dhibamutu shukrii galfatte hangaasaa Ibraahim akka kufanitti hin cabane akka kufanitti hin cabane akka rakkatanitti illee nafani gaafa tokko rabbiin oromoo tana rakkoo kana mara keessaa iyyuu baase oromummaa ofii beeyte oromoon tun addatti baati waan ofii qabatte garuu iyyuu bakka seentu soqadhu mana gondoriin keessa bahardaaritti naa ijaari jedhi badaangaasa rabbiin akkanatti si salphise qaanfadhu yoo as seente alhamdulillahi rabbil aalamiin yoo jettee maqaa rabbii dhooftu ijoollee akkana dhumatte kana si gammachiisee shukrii ati galfattu kana qaanfadhu birrii funyaaniin gaattee akka gaaritti sabbata haadhateennaa irraa hiikaniiti mindaa sii kaffalani sabbata aayyoo teennaa irraa hiikamee mindaan sii kaffalama har'a dhiiga ijoollee har'a akkanatti dhumattee tanaan dhiiga ijoollee tanaatiin mindaa nyaataa jirtaa teette dhiiga ilmaan oromootiin mindaan sii kaffalamaa jira bar ifaajee isiin xaarteen bar ifaajee isiin xaarteen ifaajee haadha abbaan isaanii xaaraniin mindaan sii kaffalamaa bar abiyyi way baarzaafii dhaabusan muree isinii kenna birri haawwata teennaati ka isinii birri abboota keennaati ka isinii kaffalu birri obboleeywan teennata har'a akkanatti harcaateeti oromiyaa keessatti ka isinii kaffalamu biyyeen si haa nyaattu hangaasaa Ibraahim ebadee biyyemmaan si haa nyaattu wallaahi rabbummaan ila tasuma rabbummaan dingatuma dhabama si haa godhu duniyaa tanarra dhabama ta'i atummaan yoo ati as baatee akka muktaar kadiir har'a nutti geerrartu maaltu sitti dhaga'ama abboo bar diinnuu ijoollee akkana dhumatte tana mararfataa jira bar ilmi oromoon ta'inuu ilmaan oromooti mararfataa jira bar
ijoollee qacalee akkanatti bakka mara dhumaa jedhumte tan har'a bardiin nummaan afaan kennan beeyne umman nummaan amaaraatu amaarri qulqulluunu mararfatee azanaa fi jira barka akkanatti ijoollee tana jawaari har'ati itti gammaddu tana ijoolleen amaara maal jettee barreessaatiin hin jirti koronaa jedhanii ajjeesuu hedanii rabbiin isaa eegu jettee barreessiti ijoolleen amaara har'ate asbaatee jawaaritti gammaddee waan taatu wallaaltee farshaantee akka waan har'a si fuudhaniititti akka mushurraatitti ababaas keessa kaattee kiisa keessa kaattee nutti gadi baate sitti fuudhan moo si fuudhan jaldeessa mataa dhagaa yoo ati as ba'uu baattu gurri keenya nu qabbanaaya bar odoo atummaan as ba'uu baatte du'aan hin dhabamtu sila odoo jirumaan rabbi achumas si sakaale arrabni kee haa sakaalamu hangaasaa ibra wallaahi abaarsi rabbi sirratti haa bu'u hangaasa gaafa tokko abaarsi rabbi sirra garuu wanna gaabbiteen argine hangaasaa Ibraahim wanna ati ilmaan Oromoo irratti dalagaa jirtu tun wanni atiif nadhittiin teessan ta'a itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa taate sun kafardi odoo gulufee guyyaa tokko fuula isii irra gulufu dullachi sun waan atiif isiin haasa'aa jirtan rabbiin guyyaa tokko rabbiin isin salphisuun oolu caqafadhu hangaasaa Ibraahim hin salphatta salphatuun kee Oromiyaan hin bilisoomti haga fedhanis miidhaman haga fedhanis dhumatan Oromiyaa bilisoomuun isiin ooltu bakkuma ati seentu bicha yaa rabbii kiyya warruma akkana godhatu kana gaafa Oromiyaan tun bilisoomtee jette warruma akkana godhatu kana yaa rabbi nu argisiisi ati maaltu si gammachiisa ma ilma dhaaba nafxanyaatitti galtee dhaaba badhaadhinaa jettee as baatee nutti dhaadda rabbiin sin badhaasini rabbi afaan kee waan dandeettii ufiitiin waan dhukkuban taaneen afaan si haa qabu hangaasaa Ibraahim afaan qabadhatummaa baay'isee namatti dhagama yoo isin jawaaritti akkanatti gammaddanii gayyaatanii suufatti dachaatanii bakka jirtanii kun illee suufa nadheenii godhatee gadi ba'ee ka suufa loonii dhiiraa waan hodhisiifatu hin beeyin kun kaan kafana dubartii uffatee gadi ba'u jazba rabbiin jazaasii kaffala hangaasaa Ibraahim wallaahi rabbiin turi dafiiti rabbiin akka namaa hin rafu hin daddafu rabbiin woloon hin tiisu rabbi ka tiisu jazaa tiisa jazaa kana rabbiin fuulaan si haa dhawu jazaa ati ilmaan Oromootitti har'a gammaddee akkana mirqaantee baga rabbi akkana nu godhe baga rabbi ebalu nu godhe baga rabbi akkana nu godhe ilma abbaa gadaa wajjin baga rabbi nu jiraachise jettee ati akkanatti gammadde kana nadhittiin fuula bal'aa teessan suniif atillee gaafa Oromiyaan tun bilisoomte caaltuu isaanii bada ka fuula gindoo bada hafa bada ajaawaa dhiirsa nafxanyaa jala gangalatuufi ilma namaa irratti du'aa fi ilma ijoollee gosa keetii ijoollee ganda keetii hidhatti xuruurtu xirooftuun eessatti waan barumsaa beeyti sila odoo saree odoo waan barumsaa beeyte xayyibaa hasan irraa baratta bada ajooftitti ka isii olgeetti keessa salphifte qammana ummata ajaawaa sammuu ajaa kawaata kan beeyin mahayyimoochi qeraa qemboohulla rabbi jazaa si haa kafalu hangaasa gammachuu ati har'a jawaaritti gammaddee akkana mirqaantee ijoollee fixantanatti akkanatti ati mirqaantee suufatti deebitee kiisa keessa wardaa kaattee dhufte kana rabbiin jazaa si haa kafalu rabbi akka namaatii miti rabbiin jazaa si kafala hangaasaa Ibraahim namni ati itti gammaddee akkanatti waan taatu wallaaltee sakkartee machooftee farsoo faraqee xajjii walitti dhuydee akkanatti maraattee itti gammadde kun illee jawaariif ijoollee akkana har'a dhumatan tan rabbitu ganama gaafa garaa haadha isii keessatti kalaqu waan kanaan duuta jedhee no gammaduullee baattu kalaqa rabbii biran taran abbaan fedhe guyyaa midhaanii bishaan duniyaa tanarraa dhume bishaan nama biroo dhuguuf hin taa'u garuu kalaqa rabbiirraa itti kalaqamte ijoollee har'a dhumtellee sababatu kana malee rabbitu kanaan duuta jedhee ganama garaa haadhaa keessa isii kalaqe akka ati gabbaatee ijoollee teena taarra dhumattee ati akkanatti gammaddee shukrii galfatte kana homaa miti
gaafni nusitti kolfinu dhufa gaafni oromoon bal'uun warra nafxanyaa kanniinitti kolfituun dhufa an nafxanyaa jedhaan warra akkanatti dhaabadaani odoo akkanatti ilaalan odoo akkanatti namni odoo akkanatti ilaalan odoo akka nafxanyaan biyya dhuunfatte argan odoo nafxanyaan nama nurraa ajjeesi jettu argan odoo nafxanyaan haa caalu ajjeefne jawaartu nu hafe jettee nafxanyaan roorriftu rabbiin du'atee du'a saree si godha abiyyi mafaas si ajjeesa nama biraattu si ajjeesan seen abiyyiin illee nafxanyatu ajjeesa sillee nafxanyootumas si ajjeesa quba qabaadhu oromoon si ajjeeftu akka laayyetti oromoon si argattee si ajjeeftu Hangaasaa Ibraahim garuu nafxanyoon si ajjeefti maaliif si ajjeefti oromoo waan taateef si ajjeefti oromoon maaliif dhumaa jirti ilmi oromoo maaliif bakka mara harcaafamaa jira waanuma oromoo ta'eef bicha malee waan biraatii fi miti ilmaan oromoo kan dhumattuuf waanuma oromoo jedhame san balleessu sare ati bar calii calanqoo bar dhugaa miti nama jedhee bar Hangaasaati waan arginee beeynuun qabnu nama jedhee barata Hangaasaa haa ijoollee Harargee jara tanniin akka nafxanyaa taate sirritti beekadha akka nafxanyaa taate beekadha Hangaasaa Ibraahim tanaan dura gadi ba'ee alaabaa bulumuxxii yoo qabataniitiin ayyaana ofii ayyaaneffatan Oromiyaa keessa deemanii maal wanni rabbashamuuf nama jedhe calii calanqoo itti dhageenye malee waan argine hin qabnu nama jedhe Hangaasaa Ibraahim gantuu saree akka Hangaasaan argine saree akka Hangaasaa keessattuu saree akka Hangaasaa ijoollee Harargee keessatti hin argine saree calii calanqoo kan namni meeqa itti cal jedhe ka abbaan barbaate irraa dubbatu inni waakkatee alaabaan lumuxxiitiin Oromiyaa keessaa deemanii jedhee nama ragaa baheef nafxanyoota gabbaye kana oromoo jettanii eeydanii Hangaasaa Ibraahim irraa kana ilma oromooti jettanii eeydanii Hangaasaa Ibraahim irraa ilmaan Harargeedha ka saalfatee akkuma nama biraallee afaan hin qaban laalamee akka inni saree konkaa ta'e konkaa taanikaa qullaa akka inni ta'e laala warri waa garaa jalaan hojjetu ol bahee akka isaa kanatti hin iyyu isa maaliif sadaqaa godhatte nafxanyoonni bilixiginaan Daani'eel Kibra sadaqaa godhate sadaqaa ummata oromoo godhate ummanni oromoo haa arrabsumaaf as ba'aa fiigee dhufe kaabuttaa dilluuni beekatee silaa asit deebi'e silaa dhabama ta'e qaata lafeen isaatu badde akka Hangaasaa waraana godhe kanallee waraanan godhuufi gaafa tokko Hangaasaa Dr. Abiyyi haga du'ee dhabamutti Hangaasaaf jalaan baasu nama biraa ari'a malee maaliif Hangaasaan basaasaadha Hangaasaan moshilaaqqaa nama cubbuu bichaan onneen isaa guutamte Hangaasaa jechuun nama ilmaan qulqulluu ajjeesisiisu Hangaasaan bar ka Jaafar Alii namicha jawwee mataa malaaxaa san wajjin jawwee mataa mola'aa isa wajjin obboleessa isaanii Muhammad Amiin gorma mursiisee bar jarri kunniin Hangaasaa mucaa ganda isaatitti dhalate morma mursiisee Jawaar irraa gora Hangaasaan ittuu hin ragaa har'a ragaa isa raguuf dhufe na fakkaate akkuma suufaan tottolee oolettu cululuqee aniifisin ajaa walitti hin qabnu ilmaan bilixiginaa hin dhufina nuufisin maal waliitii dhuftan nu jala hin dhufina nu bira akkasitti isin hin jedhaa ijoollee oromoodha ijoollee qeerroo biyya keessaa ijoollee du'aayillee godhaafi rabbiin isaan bira haa jiraatu du'aayillee godhaafi ijoolleen teena qeerroo biyya keessaa rabbi isin bira haa jiraatu rabbiin isin haa gargaaru qabsoo kan ammoo rabbiin gaafa tokko dhiiga keessan lafan balleessu rabbiin gaafa tokko irra oolchuu jiraata ummanni oromoo irra ooluu jiraata rabbiin isin haa gargaaru rabbi isin bira haa jiraatu rabbi dhiiga keessan lafan balleessin hoggaan yeroo maraayyuu ummanni keenya hayyoonni keenya sirritti ka biyya alaa daasbooraa keessa jirtan ka yaada ijoollee tanaa kennita ijoolleen akka qabsoon kun akka manatti hin deebine dhumullee manas taa'an du'aatuma jiran gadis baan du'aatumaan jiran waan ufiitiif falmatanii dhumatu wayya manatti du'anii manaa nama harkisanii akka reeffaa baasanii alatti nama ajjeesuurra mucaa shawaa lixaasan argitanii ka fuudhanii manaa baasanii ajjeesan maal balleesse hiriira kam bahe karaa kam cufe mucaan sun argitanii ijoollee oromoo qeerroo wanti ijoolleen biyya keenya ummata oromoodha ummata oromoo bal'aa biyya alaa jirtan dawlaa arabaa ta'e
dowlaa biyya alaa biyya Ameerikaa Awurooppaa ta'e ijoollee akkana kuftu tana birallee haa dhaabannu. Ijoollee akkana kuftu tana ijoollee akkana dhaamtu tana madoo isii tana bira haa dhaabannu. Jarana hiriira bichaa gabbaa jettanii ijoollee gad hin baasina. Ijoolleen tuni haa gargaaramtu dirqaatiif dirqee namni martuuf qabee ijoollee madoo tana haa fayyisu. Ijoollee garaa ofiitii nyaattee hin beekne taqinii ta xiyyiitii nyaattee dhumte tanniin ta dhumte silaa dhumte rabbi warra isii haa sabbarsiisu. Rabbi warra isiiti sabrii haa kennuuf. Waan biraa wanni jennu tokko hin jiru. Garuu warra madaayetiin illuuyti isaa daakamtee jette tan ijoollee tanniin ijoolleen turuufiifii miti. Guutuu wanna ilma Oromoo jedhee maqaa dhaate ijoollee kana haa gargaarru bira dhaabbannee warra luuyti isaanii irraa muramaa jirtu warra madoon isaanii bakka malee dhaamte tanni bira gabbayaa bichaan jedhinaan ijoollee tan of dirqaati ijoolleen dhaamte tunniin akka gargaaramtu godha. Ganda isii gaafadhaa bira haa dhaabannu ijoollee gabbayaa karaa bichaa irratti dhumaan jedhinaan ijoollee. Ijoolleen hiriira baatee mirga ofii haa falmattu garuu namni dhaame ka du'e silaa rabbitu itti dhufe ka dhaame immoo akka qarqaaramu godha. Dubbadhaa ijoollee dhaamte akka qarqaaramtu godha hin callisinaati. Afaan qabattaniitumaan ijoollee madhaamte boonneetumaan callisuu miti. Haa gargaaramanillee warri dhaamee madoo badduu dhaame kan sa'aatii kana hin beeytan biyya keessatti sa'aatiin kun sa'aatii namnu nyaatee garaa hin qabne bar. Ganna kana wanni nyaatan akka hin jirre bar garaa ofii qullaan dhagaa harkiftee karaan cufti bar ijoolleen garaa qullaati. Garaa odoo waan nyaatiniiti. Nu akka gaariitti nyaannee akka gaariitti jiraataa jirra. Isaanoo akkamitti jiraatan? Nyaatanii garaa ofiitiin qabanii bar. Garaa ofii qullaa gabbaaniiti. Saba jawaariif garaa ofii qullaa gabbaanii xiyyiitii garatti fudhatanii xiyyiitii nyaattee dhumte ijoolleen har'a dhumatte tun. Kanaanillee bira haa dhaabannu ijoollee ta'e karaa irratti gabbaati hiriira bichaa karaa bichaa cufa hiriira bichaa deemaa akka hin jenne akkuma jirru bakkuma jirru mara gandaanillee ta'u ijoollee tanaa gargaaru bira haa dhaabbannu. Ijoolleen tun garaa uf bichaa bilisoomsuufi isin warri biyya alaa jirtanillee isin bilisoomsitii bar isiin tanumataa jirtu tun karaa irratti yaatee dhumataa jirtu tun. Kanalleen ijoollee bira haa dhaabannu garuu ijoollee ta'e qeerroo ta'e galatooma rabbiin isin bira haa jiraatu rabbi isin bira haa dhaabatu. Galatooma garuu dhiigni keessan lafan badu. Dhiigni keessan badee lafan badu. Jazaa keessan rabbiin isinii kaffala. Jazaan keessan bilisummaa ta'a. Rabbiin jazaa isinii haa kaffalu. Jazaa isin irratti miidhamtan rabbiin isinii kaffala. Waan keessan irratti falmattanii duuntanii waan hambaantuu hine. Mirga keessaniif dhumattani. Rabbi isin haa gargaaru. Rabbi isin bira haa jiraatu. Jabaadhaa qabsoo keessan addaan hin kutinaa gabbaatanii ol hin deebinaa gabbaatanii ol deebitanitti illee manallee fuudhanii tumaan isin ajjeesanii falmadhaatii du'a manallee gaf fuudhanii badii takka malee isin fixaa jiranii kunoo kama arginu kana falmadhaatii falmii irratti du'a rabbiin warra jannataa isin godha warra falmatee falmii irratti du'e akkas isinin jedha ijoollee Oromoo viidiyoo kana kaa'abuttaatii fi hangaasaa Ibraahim akka dhaggeeffatu sheer godha. Keessattuu kaa'abuttaati. Hangaasaa birrii nyaatetu as geetteet birriin haawwataaf abboota keenyarraa guuran lubbuu jala geetteet huutee akkana keessaa qaayisiti. Dildhuu kan ammoo dhooggaa ijoolleen Harargee yoo dandeettan nama itti erga afaan qaba. Haa biyyuu fi adeeggaruu akka barbaadetti adeeggaruu garuu jawaariin akka maqaan dhoofne maqama isaa keeyriif sharriin illee akka hin dhoofne. Hin barbaannu nu akka inni maqaa dha'u bakka. Maqaa inni nu dha'ee maqaa yookaan inni irraa nu dubbatu barbaadu abbaa fedhetu irraa dubbata jawaari. Akka kaabuttaa akka waan isaa nutti hin kaafne. Lixiin keessa lixii kun lixiin hin bilchaatin. Lixiin hin bilchaatin kun jawaariin tasuma maqaa dha'uu hin danda'u. Dheedhiin keessa dheedhiidha. Nama bilchaatetu jawaariin maqaa dha'a malee namni lixiin akka kaabuttaa kun jawaariin maqaa dha'uu hin danda'u tasumayyuu. Tasuma jazbaan boggee uffata beeraa suufa uffatee as ba'u nadhichi gowwaa akkasitti nagaa keessa naa jiraadha ijoollee keenna hedduu kana laayivii waraabuun addaan hin citu namni gubatee jira jawaarii keenna sirritti du'aayii nu godhaafi sirritti du'aayii godhaa bakka jirtan mara namoonni hundi keessanuu afaanuma beeytaniin rabbiin kadhadhaati du'aayii godhaafi. Rabbiin abbaa fedhe ofii jala fedhe jala awwaatee dhagaafi. Rabbiin nu haa fayyisu jawaariin illee ta'e
hayyoota keenya warra achi keessatti dhukkubsatan maraayyuu jara nanu ko warra dhukkubsatanii dhageenya kana bichaadha kuwwanoo maalirra jirti ijoolleen teenya ta bakka bakkatti dhamte yoona ta duute illee way dhabamti.